Sababoonni fi maddeen gaabbii garaagari. Gostii fi maddi gaabbiiwwanii waan fedhe haa ta'u iyyuu malee gaabbiin kamiyyuu bu'uura isaa irraa eegalee qabaa gaariidhaan hin qabamu yoo ta'e bu'aa isaa irra miidhaan isaa akka caalu hubatamuu qaba. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u jechaa kun qophii onnachiistuu karaa miidiyaa wiirtuu torbeetti al takka isin bira ga'udha. Gaabbiin miidhaa akkuma qabu faayidaas ni qabaata. Ani Lobee Girmaatii nu faana tura. Qorannoo tokko tokko irratti hundaa'uudhaan miidhaa gaabbiin nurratti geessisan faayidaa isaa waliin wal bira qabnee yoo ilaallu faayidaawwan gurguddoo gaabbii 5 kan waliin ilaallu ta'a. Inni tokkoffaan addunyaa naannoo keenyaa keessatti ilaalchaa fi shaakala jireenya idilee keenyaatiif hiikoo kennu. Lammaffaan ammoo amala badaan nuti qabnu fuula duratti nu waliin akka hin tarkaanfanne godha. Inni sadaffaan ammoo shaakala jireenya keenyaa hundumaa irratti hubannaa qabaachuudha. Afuraffaan tokkummaa hawaasummaa naannoo waliin uummachuudha. Shanaffaa fi inni dhumaan ammoo carraawwan barbaannu argachuudhaaf tattaaffii fi dandeettii qabnu fooyyeffachuudhaani. Egaan yeroo waa'ee gaabbii dubbannu dursee kan gara sammuu keenyaa dhufu miidhaa isaa akka ta'e shakkii hin qabnu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidhaan gaabbii maal fa'aadha laata? Waliin haa ilaallu. Kutaa walitti ilaalle keessatti akkuma argine gaabbiin faayidaawwan hedduu qaba. Armaan gaditti ammoo gaabbiiwwan bu'uura irraa eegalee qabaa gaariidhaan hin qabamnee fi dhiibbaa isaan geessisan waliin ilaalla. Dhiibbaan isaan geessisan keessaa inni tokkoffaan dheekkamsadha. Ofii keenya irratti, namoota irratti, haalota irrattis miirri dheekkamsaa gaabbii uumuudhaan kanneen uumaman keessaa isa tokkoo fi isa olaanaadha. Dheekkamsi to'annoo keenyaan ala ta'ee murtii sirrii akka nuti murteessineef dhiibbaa nurratti uuma. Firiin isaas murtii sirrii hin taanee fi kan murtii geessisu murteessuu ta'a. Lammaffaan ammoo sodaadha. Hojii keenyas ta'ee namoonni biraan dhiibbaa geessisaniin miidhaan nurra qaqqabuu danda'u yommuu yaannuu fi yommuu gaabbinu waa'ee hojii dhiphachuu fi sodaachuu jalqabna. Sodaan tarkaanfiiwwan haaraa'oodhaaf akka nuti banamoo hin taanetti hidhee nu kaa'a. Firiin isaas sodaa irraa ka'uudhaan waan tokkollee gochuu dadhabuu keenya gaabbii biraa keessa akka gallu nu taasisuu danda'a. Sadaffaan ammoo miira badii qabaachuuti. Miirri balleessummaa sababa ga'aa fi akkaataa itti to'atamu hin qabu yoo ta'e iyyuu miirichi daangaa kan hin qabnee fi sababa kan hin qabne yoo ta'e garuu keessa namaa dadhabsiisuuf humna guddaa qaba. Waanuma gatii hin qabnetti dhiphataa kan ture ta'uu keenya yommuu hubannu ittumayyuu gaabbii dabalataatiif akka saaxilamnuuf daandii banna. Afuraffaan ammoo dhiphinadha. Dhiphinni miira balleessummaa waliin hidhata kan qabu yoo ta'u garuu ofuma isaatii miira of danda'ee baratamuu qabudha. Dhiphinni jeequmsa guddaadhaan nama jalaa dhokannee akka jiraannu nu taasisa. Miirri kun harka caalaa gara xumura umuriitti kan namatti dhaga'amudha. Shanaffaa fi inni dhumaan ammoo dhukkubadha. Gaabbiin yeroodhaan to'annoo jala hin oolu yoo ta'e suuta suutaan miira keenya madeessee sanarras darbuudhaan dhukkuboota adda addaatiif nu saaxiluuf humna qaba. Dhukkubni gaabbii irraa namatti dhufu sababoota hedduu of duubaa qaba. Miira keenya irrattis ta'ee qaama keenya irratti dhiibbaa geessisuu irrayyuu darbee amma dhukkubsadhutti maaliif miira gaabbii jala ture kan jedhus gaabbii kan biraa dhaaluun isaa hin hafu. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya onnachiistuu har'aa irraa maal hubattaniittu? Torbee mata duree kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisuu horaa bulaa deebanaa.